catch 'em all. Ayyaana shamaa akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanalii koo guyyaa irraa kana waan baay'ee tokko isin ajaa'ibu sirriitti kan isin gargaaru waan haaraa kan baay'ee isin gammachiisu isiniif qabadheetii dhufe innis maalla kan jedhuu fi bilbila keessan irratti wantoota garaagaraa isin fayyaduu danda'an bakka tokkotti kan isin gargaaran isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Egaan salphaamatti jechuudha intarneetii keessan kan wifi ta'e kan normaalii daataa jechuudha karaa ittiin speed up godhachuu dandeessan yookiin immoo saffisa isaa dabalachuutii karaa itti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee tokko kan isin gargaarudha jechuudha. Karaan yookiin meetidiyaan amma isinitti agarsiisuudhaaf deemaa jiru kuni baay'ee simple kan ta'edha jechuudha. Itti fayyadamaaf baay'ee tokko laafaadha jechuudha. Kana qofaa miti speed internetii keessanii dabaluun cinatti immoo jechuudha karaa salphaa ta'eetiin aadsii garaagaraa yookiin immoo beeksisa kan jennu fuula bilbila keessanii irratti dhufee kan isin jeequ yoo ta'e isinirraa dhorkuutii ni danda'a. Bilbila keessanirraa qarshii ammaa isin jalaa dhuma yoo ta'e daataa keessan seef karaa itti godhachuutii dandeessanidha jechuudha. Kanaaf waa hedduudhaaf isin gargaara. Kan illee qofaa miti vaayirasii garaagaraan akka bilbila keessanii attaak hin goonee fi baay'ee tokko kan isin gargaaru waan haaraa tokkoo fi waan ajaa'iba ta'edha. Please video kana like fi share godhaan isiniin jedha. Egaan chaanalii koo OTS Elsay kan jedhu cinatti chaanala haaraa kana bareetan jira. Chaanala kanarratti wantoota teekinooloojii wal qabatan wantoota haaraa ta'an waa hedduu isiniif gadhiisuudhaaf qophii hundumaa xumureetan jira. Isin subscribe gochuu qofaa jechuudha. Kanneen OTS Elsay jedhu irratti nu hordoftan hundi keessanii subscribe godhaa. Yeroo subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kan fuula duraan jirtu kana tuqaasuudhaan all godhadhaan isiniin jedha. All yoo godhattan yeroo kamittiyyuu viidiyoo haaraa yoo isiniif gadhiise directii notification isiniif dhufa jechuudha. Egaa namaan ni eegalla jechuudha. Jalqaba irratti wanti isin gootan egaa applicationii wayiitu jira jechuudha kan isinitti agarsiisu. Applicationii kun garuu adda adda jechuudha. Adda addaan isiniin jedhu gosa lamatu jira. Tokko Play Store keessaatii argachuu ni dandeessu. Tokko immoo kan birriidhaan bitamu qarshiidhaan kan gurguramu jechuudha. Pro version isaa gadi buufachuu dandeessu. An kan hin fayyadamaa jiru isa qarshiin bitamu Pro version kan ta'edha jechuudha. Isa yoo barbaaddu ta'e isiniif nan kaa'a jechuudha Telegram channel koorraa. Kanaaf isin achi Telegram channel kun maqaan isaa OTS Elsay kan jedhudha waan ta'eef yoo search gootan argachuu dandeessu. Addana jalaati application isiniif buusa. Linkii isiniif kaa'atu hin taane application ofii isaan isiniif kaa'u waan ta'eef addana jalaati salphaatti install gochuu dandeessu jechuudha. Egaan wantoota kana lamaan adda kan isaan godhu inni qarshiin bitamuu fi inni free ta'e kun jechuudha. Speed irratti wantoota garaagaraa keessoo isaa irratti adda adda jechuudha. Kunuutti isa Play Store kana keessaa namoota miiliyoona 50 oltu buufateeti jira jechuudha. Baay'ee tokko application ajaa'ibaa taananidha namni amma kun kan itti fayyadamu jechuudha. Kun komentii isaa galtanii ilaaluutti ni dandeessu. Egaan isa qarshiin bitamu kana isiniif hin kaa'a jedheetan jira. Yoo immoo isa free barbaada rakkina hin qabu isuma fayyadamu jettee immoo puufin web browser jettanii haala kanaatiin barreessanii yoo search gootan argachuu ni dandeessu jechuudha. Amma ni eegallaa itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Keessoon isaa banuun isaa yookiin immoo wantoonni isin gargaaru hundumti isaayyuu haala salphaa ta'eetidha. Garuu waa hedduudhaaf kan isin gargaarudha waan ta'eef akkanatti ennaa isin bantanii next kan jettu jala kanarra isiniif jirti. Next ni gootu saniin booda kunootti iddoo kanarraa dudubbisaa deemuu ni dandeessu. Kunootti safe isin jedha. Kun internetii save ta'e yookiin immoo vaayirasiidhaaf free ta'e isin gargaara jechuudha. Data saving isin jedha. Qarshii keessan isiniif fusata. Ad block kan jedhudha jechuudha. Inni sadaffaarra jiru immoo beeksisa kan isinirraa dhorkudha jechuudha. Inni kan biraan fastedha. Internetii ariifataa akka isin argattan isin taasisa jechuudha. Saniin booda kunootti get started ni jettu jechuudha. Get started jettanii iddoo kana keessaa gaa waan barbaadanii dhabdan tokkoyyuu hin qabdanii wantoota haaraa addana jalaatii daawunlood godhachuu ni dandeessu. YouTube irraa bakka fedharraatii viidiyoolee gadi buufachuudhaaf isin gargaara. Waa hedduudhaaf jechuudha. YouTube yoo banuuf kaatan wantoota garaagaraa yoo search gootan directii isiniif bana jechuudha. Gana internetii keessan slow ta'e kan isin rakkisuu fi baay'ee tokko saffisa qaba jechuudha. Speed test isaa isinitti agarsiisuu ni danda'a. Kunootti speed test jennee testii goonee ilaallachuudha. Amma kan rifatu web browseriin kun jechuudha. Akkuma agartan immoo iddoo kanarraa masdaabiyaa yookiin advertising garaagaraa natti dhufaatii hin jiru. Kanaaf baay'ee tokko ajaa'iba waan ta'edha jechuudha. Egaan akkuma agartanii wantan ajaje yookiin wantan search gochuu barbaade directii yeroo sana naaf bana jechuudha. Kunootti amma speed isaa testii goonee ilaalla. Naaf lakkaa'ati jira jechuudha.
maximum minimum jedhee marratti result isaa isiniif kaa'ee jechuudha. Kun adda addummaa ni qaba jechuudha hordoftootiyya. Adda addummaa ni qaba. Naannaan keessa jiru amma saayitii kana xiqqoo ishee slowdha jechuudha. Fayyaamti isaa iyyuu neetworkiin garuu sababa browser kanaatiin amma kana naaf fooyyeetti jira. Duraan isaa amma kanaan hin turre jechuudha. Isin bukkeetti immoo kana caalaa baay'atee meegaabaaytii 70 per second illee deemuutii ni danda'a jechuudha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Egaa wantoota barbaadan sarchii gochuu akkasumas immoo daawunlood gochuu wantoota barbaadan adda jalaatii argachuu ni dandeessu. Waan daawunlood gootan immoo eessaa arganna kan jedhuu fi kunoo iddoo kana jalaatii argattu. Kanaaf waa hedduudha. Mastaaqiyaa irraa firii kan ta'edha. Waa hedduu wanta nama isinitti hime hundasaaf kan isin gargaarudha. Kanaaf egaa isaa hafe immoo ofii keessaniin galtanii ilaaluu ni dandeessu. Waa hedduu cheekii gochuu ni dandeessu. Daataaf keessan seevii ofii isaatiin isiniif godha. Waa hedduu irraa gargaaramtu isin jedha. Wanti kun waan haaraa baay'ee tokko namoonni hedduun itti fayyadamanii itti gammadanii waan jiraniifan isinis irraa fayyadamaa isiniif wadheetti dhufe jechuudha. Guyyaa irraa kana akka isinitti tolee abdiin qaba. Subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Yeroo itti aanu deebiin galagarutti nagaan naaf tura. Isin jaalladha. Bye bye.